Cakenya, sorry di fama. Sabrina. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جمعة شلكي أركين جرا. فين جزينا من نقافة ده في تجارة وايد تجارة خنيون التلفين قيسة بيخوين التلفيري سنيفين باسبورة يو كواتر جان يو خانا كاد التلفين سنين نانجان نمني رقودا نمني خنيلا رسموني سابا ينو تنقب دوما الراقاسي باسبورة دباسو كسينا في ديان متا خيابو يجو باسبورة تكنيا خنيا ور خنيا سفرديسي نمباسو نتي زمبابنو بودا نتي تاريبو مغلوف غلوف ايجو ilmaan guranne ilmaan qabus والله مسكينة عادي يعني إن شاء الله كده. هراني في التلفزيون واني في مدة مثلا يعني نما ركسيسون فدو أكاسي أيوانا في خيسان سيما بيتو ما نانجت ترتسا كومنتيرات ستة عرقبة مية بليتي تيرتي عرقبة تما كومنتيرات نابر رئيسة دو أما يو خنافة لنايتي خنا دور اللي يسجل تعين نقود الدي أما اللي عرقب ويا ربي هي مسومان تحيا ما رمان بليت سقل ما كان جاب الناس يدي بسونا بفنت عرتي ويا وامبراتي ويا كبرار الرقم ده نمنت عرتي ميك سجل تعين رمضان كيس على فدو رمضان كيس سنو ميك سجل تعين لو كويس كيس رافو اتيا ده فرد سلك كيس سجل بس سجل لقي فتت من يلا تجلس ما مكتكم غارما مرة قومتي كمان جبت ندبي كنا خنرا مي مالو من رات على بدي ما نانجت يا ابو نايمي يا ربنا ستري مشكلة ركون قوي رمضان كاي سايتو يا ساسم تاري ساي رباتي يمكن سانا تاتي ساني سدول فالي سبيتي تاري سي مجوني يتمان كاتي قف كيس تاري تمديس تكفى رمضان خيساني رمضان خيسانا ما يدوتو وفتن رات على بتا وان إدي استيم تفجتشو لال جزين نما سدير رات على بتا وفتها فودي nama lama fi sadeen san caalaa nama biraa fittuun dubbisu si galee iidaatu as deema yoon nama lama sadeen san caalaa dubbise waan san godhuuf hin danda'u ramadaanaa wajjin jecha saniifi nama lama sadii afur xalabaata ogguun harkadde xalabaatu makiyya saniin deemee magaalaa keessa deemee sanbitee kaan hoddee kaan achi qabee nama kaa namni tokko uffata firii kudhan fata xalabataa kunnanuu ka gosa gosaatii kaan magaalaa keessa deemtee carqii barbaaddaa kaan magaalaa keessa deemtee kana bitta kanaafiin hanquma san fudhaddeemi san tirfiifittiin godhu san caalaa bas namata kan dubbisu jechuun sanboota seegalee waa'ee maalirraa natti haasoo amma sila waa'ee fardii nama natti haasoo garuu fardeessee sitti fardii ta'uu dhabdii ani yeroo sanitti ana fardumaa fi sagalee leessii qabee seetuma sirritti sii qabee yaada kiyya hunda sii haayatumaan ture kan na aarse irra guddaa yaa hin beekaa uumu tokko naan hin jenne calliste deebistee ture ammallee deebee salaamtaa si gaafadhe ammallee ni laaltee callisu saniitu irra nama aarsa. waan tokko hin beeku yoo jettellee hin danda'u yoo jettellee godhuun beekullee yoo jettee waan xiqqoo yaani namatti dhagahame gud dhageeffatanii nama yaraa callisan maaliif jennaan gara miidiyaatiin hedduu nama kabajaa qabu haadha dhiiraatii hedduu hawaasa biratti ni kabajamtaa gizee keessaan ammoo akkanatti fakkeenyaaf namni akka kiyyaa kun hedduu yoo kan jiraatu ta'e xiqqishoo bareedaa jira namni akka keetii kun ammaan tana yoo namni akka keetii kun komentii barreessan taate hundi والله واتساب يوني في سيجار سيسه برسنتي سجلت مي سجل لا برسنتي تكافين ديب سيجرا خان هندي وران ديب سيني فيان لقماني ما من فرد وبرد نما في يوني فين ديب أكس داري إنت كيفتي يو هندن دنيا وانسرني وانتين كيفتني يمكن أمولا كوسا كده يو باجستين كنيني مالي في جنانين أتي الدونا مفروض ما قبوه الدوس خبجان الدو هواسني سي خبجان عند لقى في لكوسا خي خنامي وين الرطلة بتنجيد لقاتي جاب لكوسا خي خنون سيغلي دلقا واي دلقا نوجا سويت موكمي كايرو دفني دا موكمي رغدان نما كمي كايرو دفنا دا مدوغاني ما لا اكت كايرو دفني ما وان سيغا فدا كايرو كت دفني متي وما كايرو كيسا كان اللي كايرو دي مو في سرقون قبل في سنان دفا وفي سافي متي كا سيغا فد ارغا كايرو دا كواي كايرو سني باي سيغا فد سغلي سي كابي مبيكو سنان جنة هم بيخاس جنة لالتم يلا قالسن واي كايرو نغا فتي متي ري وريدو تي بيتو تني اخا
Akkatti kaayiroo dhufanii Laanaan irra ani sagaafa akkatti kaayiroo dhufanii wallahi laazim waa'ee kaayiroo tana nama 90 ol nagaafataniitiin kamii deebisee telegiraama hundaan dhufee nagaafatan deebiseetiin gizee macarrashaa amma dhugan siimaa hin sobbu beettee amma miidiyaa gubbaan jira amma laayifii kana nama 150 ilaalu jira nama waraabbachuus danda'an garuu kaayiroo inni akkamitti dhuftee namni nagaafachuu heddummeessuu keessa hogguunii fi sagalee namarra gaddee waa'ee kaayiroo maqaa haasan sagalee sannumaan cufaan firraa dhaggeeffadheetuun fixu maaliif jennaan ani mataa kiyyaaf taaribaan deemaa dhufe sababa baasabuura dhabaafin taariba dhufe taaribni itti dhufe kun akkaniifin akkaanan taariba deemee dhufe namni akka kiyyaa taariba deemee dhufe fedhu karaa kana waa hedduun namoota mudate akkaati itti dhufte san nuu himiinaan jaan akkaanan itti dhufe san himuu hin fedhu sii galee maaliif akka karaan ifirra deemeerra nama ofuun fedhuwan taariba kana namni maqaa keetiin biyyarraa beeyoo waa ta'e siitu itti gaafatamu maqaa keetiin si bada sii galee. Kanaafuu nama irra guddaa deebiseefiitiin haala xayyaaraa hunda himee fi haala yeroo dhufuu feetutti haala siif mijjeessa hunda jeeni ichi booda hiddaan namaa deebisuu heddummaachuu keessa macarrashaa gisee kaayiroo akkamitti dheettee salaamtaa gaafatanii kaayiroo maqaa kaasanaan ifumarraa hin sagalee san cufa wallahi takka deebisuuf hin dhiise. Leennu namni Walleenis warra san keessatti ramadameensa. warra san keessa ramadamuun dhabdee gaafa dura dhufe san namaa deebiseetiin amma hedduu boodaa tana abadan namaa deebisuu dhiise wallahi yoon isin garsiise nama Ayyaa amma naa deebisaan akkatti kaayiroo dhufan sin gaafadhu biyya namaan jira baasbooraan hin qabaa isin saafin rakkadhu tikita dhaadheen dhufaa ani ergachi dhufaniin waa'ee achirraa si gaafachuu barbaade waa'ee waraqaa baqatummaa minaamii waan akkanaa kana faa. nama akka keetii kanallee wajjaaseen ture sagalee siin deebisneeti. Tanaan deebisnaan dhufe sasirratti nama akka keetii kan yeroo itti dhufe dalagaa akkamtu naamijaa waa maallaqa hin qabiniin dalagaa banadda fanaan jaan mee rabbii keessaa duulaal mee namni kun waan inni si gaafatu dalagaa maallaqaa hin qabu dalagaa naabanaa maallaqaa hin qabu qabaddeetiin dhufaa laadha sii miti an sin jenne nama gaafii hedduu gaafii na gaafachuu keessa innaa waa'ee kaayiroo tana deebisuu keessaan sin jee meeqa yoo waan akkam banannee yoo dukkaana bananne moo yoo uffata bananne moo yoo maal bananne ani fifuu kaayiroo dhufee baay'ee sadii kana hunda na gaafatan ayyaa obbaleetiti yemee hangisee kana namaa deebisuun daddabuure. Haqa qabdaatis ifamanii. Assalaamu alaikum warra keenya jirtani Oromoo. Jirra yaa makki. Nusarraayyee maaliif jirta nagaa? Ayya wallah alhamdulillah. Maalgedda yaasinatti yaaree barre talabiyyaa maayettaa jee. Isa takkas jette sitti naadala. Ambar isin hunda dhumaanin dubbise garuu kaayaan isi dubbisuu maftii hin qabu reen. Laala dubbisuu maftii qabdaa garuutu yaasin hado. Arabumma achumaaniin kuteewwan maaliif jirta nagaa? Ayya wallah alhamdulillah rabbil alamin. Ani barkoomee barreessine dhiiroo isa kottee buusinaan jeemi kabar qaalii rabbii gadi buusinaan na buusini anis achumaaniin kaanii jibni beeytaa nama daamin jira achumaaniin firraa kutee. Eenyu kaayiroo dhufte dhufu fadoo. Jalannaa barreessuun ooltu jeetiin. Laala. Eenyu kaayiroo dhufu fadoo. Nama hedduudha yaaboo nama fidda. Ayyaa yaani addeeti yaanuu rabbi naa baasuun jaammaan nama bitaa bitina ta'uuti. Yoo nama fidde nama hedduudhaa tokko karaa keessaa kanaatti daldalaalaan taa'uu bakka ofirraa qab jettamee yaada kan danda'aa goobetti jalatti. Dhugatti barmusare ayyee deebisaa bareeddu kan ta'e fi baati sadii afuriin jira yaani kanatti keessa beekee namaa deebisuu hin danda'u dhuguma gaagaa deebisaa bareedduudha nuti warri amata shan jiru afaan nun gaafatanii deebisaa fi. Nama kana bar namni kun kaa. Ay, maakii akkas taanaa waan mustariyaa dararruuf hin qabnu ati nu deebisa kaasiitu mustariyaa dura lafa turee mi biyya san keessa akkas taanaa. Isiin isinii deebistee barsaanuma wallaahi deebisaan dhugaa sanuma tanuma isin isinii deebisa. Amma Ehaa